mijatee miti. Namoonni hedduun kan lubbuu isaanii balleessan kan garbachuudhaaf jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Ani mana koo diiga jedhee miti kanan biyya kootii ba'ee ilmoo koos gatee maatii koos gatee biyya ormaa dhufeef jireenya koo diiguudhaaf miti. Jireenya koo jabeeffachuudhaaf. Jireenya kaleessa jiraadhuun caalatti guddifachuudhaaf malee bittinneessuudhaaf miti. Wanti namarratti jibbanii nama qaqqabuun isaa inafu. Egaa yoo yaashama arga kuni kabajamtoota hordoftoota chaanaala Tsiggeen kan jedhamu jalatti argamtan akkam jirtanii fayyaa keessan nagaadha miti anis nagaa kooti galata rabbii. Kabajamtoota hordoftoota koo egaa har'a baay'ee gadda wayii qabadeen jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Dur namni ol bahee akkasittiin dubbatu, namni ol bahee istirii isaa mana keessaa dubbatu maaliif bahanii dubbatanii jedhee tanan taasifaa tureyyuu jechuudha. Lakkaa waan nama ol nama baasu rakkisee ol nama baasutu jira. Gaafa fira dhabdu, gaafa namatti himattu dhabdu, gaafa nama waan itti hirattu dhabdu filannoo kan kee miidiyaa kan kee godhatta jechuudha. Filannoo kan kee ol baatee dubbachuu taasifatta. Anis har'a mudannoo adda ta'e tokko na mudate. Har'a miti kun turee jira jechuudha. Garuu har'adha dhuma garaa yookiin caraquutiin kan natti dubbatame jechuudha. Akkuma beekamu namoonni baay'een keessan na beektanii akka nama maatii qabu ta'ee haadha ijoollee lamaati. Ijoollee lama dhiiraaf dubara qaba jechuudha. Haa ta'u malee gaan ergan biyyaa bahee amma waggaa 10 gaheen jira. Biyya biraa waggaa 5 wayii ture. Erga biyya kana dhufee immoo waggaa 4 keessa jira jechuudha. Amma already waggaa 9 fi walakkaa waan akkasiiti jechuudha. Akka carraa ta'ee ala darbee gara biyyaa nan deema jedhee waan hunda qopheeffadhee erga nan jedhee paaspoortiin guyyaa isaa irraa dhume. Paaspoortiin waan guyyaan irraa dhumeef asii bahee deemuu hin dandeenye. Amma paaspoortiin koo hojjisiifamee dhufutti jechuudha. An biyya kana keessatti naa mijatee miti. Biyya ormaa biyya kam keessatti iyyuu jechuudha. Eenyumaaf iyyuu mijatee miti. Namoonni hedduun kan lubbuu isaanii balleessan kan garbachuudhaaf jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Ani mana koo diiga jedhee miti kanan biyya kootii ba'ee ilmoo koos gatee maatii koos gatee biyya ormaa dhufeef jireenya koo diiguudhaaf miti. Jireenya koo jabeeffachuudhaaf.
jireenya koo jireenyan kaleessa jiraadhuun caalatti guddifachuudhaaf malee bittinneessuudhaaf miti. Garuu abbaan manaa koo amma ati gali jennaan diddee jirtaa. Waa malee miti oggaa 10 kan biyya ormaa teessu waa mijeeffattee jirta maleedha. Kalaas kanaan booda sin barbaadu anis ijoolleen qaballee jettee hin dubbatini. Ani haadha manaa biraa fudhadhee hin jira naan jedhe. Ani yooman kana yaade ani jiruu koon jijjiirradha. Ijoollee koon guddifadha. Jireenya gaariin ijoollee koo jiraachifadha jedheeni malee kanan biyya ormaa dhufe jiruu koo diiguudhaaf miti. Giddiitu ol baasee na dubbise jechuudha. Jaaladhee miti. Namoonni baay'ee jira ana qofa miti. Jireenya kana kan akkanatti jireenya isaanii kan jalaa diiga. Nin beeka dhugaadha. Garuu kaleessa hundi keenya iyyuu gaafa biyya keenyaa baanu mari'annee mariidhumaan baanee dhufne. Har'a immoo gaafa nuti asitti dhufnee jennu isaanis haala mijeeffataniiti malee waan biraatti miti. Malee dhuguma ani biyya kana oggaa baay'ee as ture miti kan ana dhiisee kan biraa fuudhe. Fuudhuun moo haa fuudhu yaa obboloota ko. Ilmoon qaba jettee yaadimmaa naan jedha. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Waan baay'ee hamilee namaa cabsu. Sa'aatii kanatti nin deema jedhe waraqaan na harkan jiru. Dura deemuudhaaf kan inni ni jedhes sababuma waan kana dura quba qabaadheef wanti kun gurra na buutee jirtu har'a immoo cira kutiidhumaayyuu natti hime. Mana hin qaba jettee yaadinaa jedhan. Gaamma kana biyya ormaatti hubadhee jiruu koon guddifadha jedhee har'a kunu mana hin qaba jettee yaadini. Abbaa manaa koollee naan hin jedhini. Maalin dubbadha? Maalin jedha? Hin beeku viidiyoo kana gadi lakkisa ta'ee hin beeku garuu seenaadhaaf naa ta'a. Waraabbadhee illee kaawwadha malee yoon gad lakkisuus baadhe. Yoon gad lakkise immoo yaa obboloota ko. Akka carraa ta'ee viidiyoo kana yoon gad lakkise hin beeku amma sammuun koos fayyaa nan qabu. Seenaadhumaaf naa ta'a jedhee waraabbataa jira malee maal akka jechaa jirullee hin beeku. Kanaafiyyuu jechuudha. Akka carraa ta'ee viidiyoo kana yoon gad lakkise namoota baay'ee keessaniif barnoota isiniif ta'a. Namoota ilmoo keessan gattanii yaa Rabbi. Viidiyoo adda addaan ilaalaan ture beektanii.
viidiyoo haatiif abbaan gargar ba'anii ilmoo isaanii qubaatti rakkattu. Kanaati biraa galtee deemtee abbaan haadha manaa biraa fuudhee ilmoon isaanii immoo jidduu sanatti rakkattu ilaalaa ture. Yaa Rabbii kiyyeen jedha. Yaa Rabbii akkana nan taasisi. Yaa Rabbii ilmoo haati biddeenaa akka ittiin dhufneen jedha. Rabbiin kadhataa ture. Waan dubbadhu qabu. Malee Rabbiin waan nuti naaf ilaalu malee waan hin jiru qabu.